Seenaa jireenyaa gabaabaa weellisaa Zarihuun Wadaajoo abbaa isaa obbo Wadaajoo Goobanaa fi harmee isaa addee Zawdituu Makoorraa godina Wallagga Bahaa magaalaa Naqamteetti bara 1949 dhalate. Artistiin Zarihuun jireenya ijoollummaa isaatii kaasee magaalaa Naqamtee Haaruu, Shawaa, Mandii fi Gimbiitti dabarsuun ni yaadatama. Artistiin gameessi kun magaalaa Mandiitti barnoota idilee isaa hanga kutaa 7ffaatti barataa turuu seenatu dubbata. Barumsa isaatiin cinatti roorroo diddaa gabrummaa balaaleffachuun qabsoo isaa achumatti kan jalqabe ta'uu seenaan jireenya isaa kan ibsudha. Yeroo sanatti qabsoo isaa dhaadannoo yeegubboo xaaxaa kamandii yuuxaa jedhu bu'uura godhachuun hiriyoota isaa kanneen ijoollummaa kakaasaa turuu obboleettiin isaa ibsa miidiyaaf laatteen ifoomsiteerti. Zarihuun boodarra gara magaalaa Naqamteetti deebi'uun hojiilee aartii ergaa jajjaboo qaban waltajjiiwwan argate kamuurratti uummata isaa lubbuu ofii caalaa jaalatuuf mararfatu biraan gahaa ture. Injiraan mataa koo maalumaaf na nyaattaa soobseen dadhabe follosseen sigataa jechuudhaan sirbii yeroo garaagaraatti keessattuu waltajjii bulchaan godinichaa obbo Nugusee Faantaa irratti argamanitti sirbeen adabbii hidhaa ji'a 8 adabsiisee turuutu himama. Bara 1968 addi bilisummaa Oromoo ABO'n garee aadaa jalatti baandii aadaa Oromoo jedhamu dhoksaan hundeessuun weellistoonni hedduun walitti dhufuudhaan kan jalqaban ta'uu seenaan ragaa baha. Isaan keessaa Ittaanaa Tolosaa, Ilfinesh Qannoo, Amantee Dojaa, Aabbitoo Kabbadaa, Salamuun Dannaqaa fi isuma Zarihuun Wadaajoo fa'a kanneen biroo hedduu akka ta'an galmeen seenaa gootota sabichaattu hima. Hundeessitoota baandii sanaa kan ta'anii fi yeroo ammaa Noorwee kan jiraattu weellistuu Ilfinesh Qannoo bara sana nuti sirbootuma aadaa bilisummaa Oromoo ta'an lafaa kaanee sirbaa turre jechuun duubatti deebanii taatee yeroo sana gara nyaattu dubbatu. Dabalataanis qabsaa'aa fi weellisaan gameessi kun weedduuwwan isaa danuu sagalee kiiloleetiin qillisiisaa ture keessa kan wal jalaa fuunee sirbaa turres ni jira. Akka fakkeenyaatti nu waliin dhaadannaa wal malee maal qabna ree jechuudhaan kan wal jalaa fuudhaa sirbaa turre isa tokko jedhu aadde Ilfinesh Qannoo weellistuun gameettiin sabichaa. Koottu aramaa aramnaa midhaan keenya keessaa tuufoo bubuqqifnaa cofasaa balleessaa lafasaa birqiidha kanaaf tuufoo baasaa jechuun kan inni bara sana sirbe hedduu akka jaalatamuusa taasisuus himaniiru. Bara 1968 galma tiyaatira biyyoolessaatti agarsiisni aadaa Oromoo yeroo jalqabaatiif mootummaadhaan heeyyamamee dhiyaatee ture irratti artistiin Ilfinesh akka jedhanitti guyyaan sun guyyaa seena qabeessa dambaliin aadaa Oromoo tokko jedheetti jalqabee ture akka ta'e ragaa bahuudhaan dubbatu. Gareen keenya Zarihuun faa dabalatee Naqamtee irraa dhufuun agarsiisa Oromoon kutaa 8 irraa walitti dhufuun agarsiisan waliin taane tiyaatira biyyoolessaatti akka dhiyeessinee turre ni yaadadha jedhu. Warri akka Alii Birraa, Alii Shabboo fa'aan ammoo baharraa dhufanii achitti wal arguu isaaniis addeessaniiru. Bara 1969 Finfinneetti yeroo sana lafatu socho'ee jechuun dubbatu. Yaadannoo sana dinqisiifachuun guyyaa sana baay'ina konkolaataa mul'atee hin beekne kan mul'atee fi nama Oromoodha jedhanii tasuma hiyyaanni hedduu Oromoo ta'uudhaan waltajjii irratti mul'achuu isaanii dabalanii ibsaniiru. Waltajjii sanaan booda weellistoonni galmicha turan yeroo biyya isaaniitti deebi'an mootummaan dargii karaa irraa eegee hunda isaanii akka guuree mana hidhaatti saamsaa tures ni yaadatu. Anaa fi Zarihuun jedhu aadde Ilfinesh wajjin warra Naqamteedhaa dhufnee nama 9tu hidhame kan keenya hidhaa yoo nu gadhiisan Zarihuun manuma hidhaatti hambisan. Anii fi Aabbitoon achii bannee Finfinnee galle jechuudhaan dubbatu. Waltajjii seena qabeessa bara 1969 galma tiyaatira biyyoolessaatti qophaa'e sun ammoo yoo naaf gallo dargiin eenyutu Oromoodha jedhee nama adda ittiin baafachuuf waan qopheessee ture natti fakkaata jechuun gaabbii isaanii yeroo sana dubbatu. Yeroo sana Zarihuun Wadaajoo Naqamteetti mana hidhaatti yoo hafu Aabbitoo Kabbadaa mana qopheessa magaalaa Finfinnee yoo galu Ilfinesh Qannoo ammoo poolisii seente leenjiidhaaf jechuun. Murtii kanarra kan geette tokkoffaan rakkatti waan daabboo nyaattuu dhabuu fi lammaffaa ammoo yoo poolisii ta'e namni nan tuqu yaada jedhuun akka ta'e ni kaafti. Boodarra Zarihuun mana hidhaa Naqamteetti bahee Finfinneetti akka ol arganis dubbatti. Bara 1990 yeroo addi bilisummaa Oromoo Finfinnee seenuun waajjira gullallee qubate Zarihuun Wadaajoo fi weellistoonni biroof carraa haara galfii guddaa akka uumee fi tures ni himu. Yeroo sana aduutu isaaniif bahe amma gaaddisaa isaan sana jalatti gullalleetti wal geennee turre akka har'aatti ammoo biqillee akka namaatti haasofne akka namaatti sirbine akka jiraannu carraan kan uumame gaafa sana jiru. Yeroon biiftuun haaraa fi haara galfii waajjira gullallee ture kun garuu ji'oota 9 qofa kan itti fufe ta'uu fi daraan bifa haaraadhaan mootummaa duwwaawiin yoo jalqabu Zarihuun Wadaajoo fi Ilfinesh Qannoo loltoota adda bilisummaa Oromoo Shawaa keessa socho'anitti makamuutu dubbatama. Yeroo sana lafa qubatan dhabuu eeruun wayyaaneen isa kaan hiituu fi isa kaan ajjeeftuuf jecha Jaalladhii Gammadaa isaan lamaan fuudhee gara bosonaatti erguu dubbatanii. Yeroo humni gullallee ture waraana badhaadhaa Dilgaasaatiin makame lolaa ta'uus ibsani. Zarihuun takka jireenya dhuunfaa isaa jiraatee kan nama hin beeknee fi qabsoo lolaa keessatti taasisaa tureen boodas humni waraana ABO waan injifatameef weellistoonni lamaan Ilfinesh Qannoo fi Zarihuun dabalate marsaa biraa carraa hidhaa seenuu mudateeni ture jedha seenaan. Zarihuun wajjin
Qiliinxootti uggurumanii booda achirraa shinoorraa hoolotarraa amboorraa dhidheessatti daddabarsanii hiraarsaa turanii kan yaadatamudha. Dhidheessaa ji'a jaha turanii bahanii booda hidhaatti akka deebisanii turan ammallee seenaan hin daganne. Haati warraa Zarihuun Wadaajoo Aadde Olaantuu Gammachuu Zarihuun bara mootummaa biyyattii TPLF'n hoogganamu keessa dararaa guddaa keessummeessaa ture himuun yeroo hedduu hidhamaa bahaa akka tures ija imimmaaniitiin ibsataa mana hidhaa inni itti namni kan hin jirre ta'ullee eeran. Ji'a sadii waggaa tokko sa'aatii muraasa hidhaan irraa hafe kan hin beeknee fi waa'ee saba isaa qofa yaaduu malee takkaahuu jireenya dhuunfaasaa jiraatuuf qophaa'ee karoorsee akka hin beekne dabalataan ibsu. Irra deddeebiinaan hordoffii tikaa fi hidhaatti kan ture weellisaa Zarihuun Wadaajoo guyyaa tokko mana hidhaarraa baafamuun gara masara mootummaa Finfinnee jirutti waamamee akka ture himu haati warraasaa Aadde Olaantuun. Zarihuun waan qabsoo kana dhiisee akka mootummaa wajjin hojjetu wanti barbaadu hundi kan guutamuuf gaafachaa kan turanii fi inni immoo isaaf qofa makiinaa kennuun kan gammachiifnee fi inni faayidaa dhuunfaa isaatiif akka hin qabsoofne sodaa tokko malee ibsuun affeerraa godhameef lagatuu isaattu yaadatama. Boodarra muummichi ministeera duraanii obbo Mallasaan masara mootummaa biyyoolessaatti waamsuun gaafa isaan qabsoof bosona turanii jalqabee hanga ammaatti illee qabsaa'uu isaatiif dinqisiifachuun amma immoo carraa jireenyaa mijaawaa akka isa affeeruu barbaadan ifatti itti himuun akka kennaa isaaf qophaa'e kana fudhatuudhaan kabajaaf jaalalan gara mana isaatti deebi'ee boqatu gaafatanii umrii ijoollummaa isaarraa qabee kan qabsaa'eef roorroo diddaa gabrummaa saba isaatiif qolachuuf malee faayidaa dhuunfaatiif akka hin qabsoofne eeruun gaafii isaanii gootummaan fudhatama dhabsiisuu isaatu dubbatama. Dhumarratti obbo Mallasaan namni kun nama faayidaa dhuunfaatiif osoo hin taane nama sabaatiif qabsaa'eedha dhiisaa haanagaan gara mana isaatti galuu jedhanii akka kabajaan geggeessan keessa beektota seenaatti dubbata. Yeroon sunis yeroo ajajaa waraanaa Woboo Laggasaa Wogii itti ajjeefamee fi battaluma sanitti aartist Zarihuun Wadaajoo illee mana jireenya isaatii fuudhamee kan hidhame ta'uu seenaan ni yaadata. Weellisaa Zarihuun Wadaajoo waggoota 45 hojii aartiin qabsaa'e keessatti sirboota waltajjii irratti sirbaa tureen alatti sirboota baay'inni isaanii 95 ol ta'u sirbuun saba isaa Oromoo biraan gahuun isaas ni yaadatama. Aartist Zarihuun nama kaayyoo fi waan itti amane irratti gara duubaatti hin deebinee fi nama Oromummaa isaatiif miidhamee aarsaa guddaa kan fale ta'uuf weellistoonni Oromoo hedduu kanneen akka Ilfinesh Qannoo fa'aaf walaloo fi yeedalloo sirboota garaagaraa kennuu isaallee ni yaadatama. Weellisaan Zarihuun Wadaajoo reebicha yeroo adda addaa mana hidhaatti irra gahaa ture irraa kan ka'e fayyaan qaama isaa keessattuu kaleessaa garmalee miidhamuun yeroo dheeraaf hospitaala biyya keessaa fi alaatti yaalamaa turuu ibsuun guyyaa har'aa du'aatiin jireenya qilleensaa tanarraa boqachuu isaatiif gaddi guddaan kan nutti dhagahame ta'uu ibsa. Biyyeen isaa haa salphattu, boolla isaa daadhiin jala haa yaatu, maatii fi firoottan isaatii fi saba Oromoo gooftaan jajjabina haalaatuun hawwii kiyya qindeessee kan gurraan isin gahe ana seenessaa morkamaati.